waa'ee itarmaa irraa xiqqoo isin tuqa. Irra hedduun dhukkuba harmaa waan gadaamessa dhufuutu harmatti dhufa. Wanni sun maali jennaan kaansari. Karaa salphaatti siima. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Inni kun eega kaansari jennee inni kun kan madaa'u jira kan hin madoofne jira. Kan nama nyaatu jira kan nyaanne jira. Kaafiriin akka boqqolloo kaafiriin akka shumburaa keessatti uumamte lakkuma lakkaan guddachaa deemuutu jira. Inni kun maalirraa dhufa? Karaa gabaabatti. Wanni inni irraa nama dhufu waa lama maal fa'aadha dhiiru. Aanan harmaa xiqqaachuurraas namanni dhufa. Karaa gabaabatti. Laguun xuriin nama qabamurraas ni dhufa. Isin hedduu tasirraa yaan tasi qabamaa xiqqaachuurraas ni dhufa. Obboleeyyan karaa gabaabatti waan ajaa'ibsitti ta'u. Haadha manaa ta'e akka gaariitti nyaachisaa nyaata babbareedaa nyaachisaa akka ijoollee cabdu godha. Ijoolleen isin guddatti nyaata is keessaa fudhatti akka gaariitti nyaachisaa obboleeyyan wanni kun halaa kan magoodha. Akka malee laguun xurii sirraa xiqqaachuunis qaqqabamuun hedduu sirraa yaa'uu dhabuunis normaalaa alatti jechuudha. Kaduraan normaalaa amma bara hedduun irraa yaadu guyyaa lama faana harkistee irraa baddi guyyaa takka faana milikkata na agarsiistee irraa baddi warri jiru. Akka gaariitti eega karaa gabaabatti hanqanumarraa dhufa ajaa'ibaanis ta'u. Hedduu ganaan babal'isee fuula duraan akka gaariitti isin hima. Waan kana bakka deebisa nyaatolee adda addaatis ganaan isin hima. Obboleeyyan hedduu galatoomaa ulfaadha.